Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kun gabaasa oduu guyyaa wiixataa 27/2008 oromiyaan keessa ooltedha. mormii dhimma master plan fi labsiiwwan qindaawaa magaalaawwan oromiyaa naannoo finfinnee ilaalchisuudhaan mormiin bal'aan uummata bal'aa hirmaachisuudhaan magaalotaa fi godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti babal'ataa itti fufaa jira. guyyaa har'aa barataan Muraad Abdii jedhamu yuunivarsiitii Haroomayaa fuulduratti akka ajjeefame maddeen gabaasaniiru. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. guyyaa har'aa magaalaa Burreeyyuutti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii isaanii kan dhageessisaa jiran yoo ta'u mooraan mana barumsichaa humnoota poolisii federaalaatiin kan marfame ta'us beekameera. gama biraatiin godina Booranaa aanaa dugda daawaa magaalaa Fincawaattis mormiin cimaan kan taasifamee jiru yoo ta'u magaalaa Bulee Horaattis guyyaa har'aa yeroo sadaffaaf mormiin cimaan kan taasifamaa jiru ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. mormii magaalaa Bulee Horamatti gaggeeffamaa jiru kanatti hawaasa fi humnoota mootummaa gidduutti rakkoon guddaa kan uumamee fi namoonni hedduun kan miidhaman ta'us gabaafamaara. magaalaa Baatee tan Haroomayaatti dhiyaattee jirtu keessatti guyyaa har'aa muddee 7/2015 barattoonni hiriira mormii bahanii akka oolanis beekameera. guyyaa har'aa barataan kutaa 10ffaa Muraad Abdii jedhamu aanaa Haroomayaa Araddaa Daamotaa ganda Muchaa jedhamurraa yuunivarsiitii Haroomayaa fuulduratti eegee ajjeefame booda qonnaan bultoonni Araddaalee Daamotaa Baatee fi Finqilee socho'uun mormii guddaa kan godhan ta'us beekameera. akkasumas guyyaa har'aa magaalaa Iccinnitti barataan Baqqalee Sabbooqaa jedhamu akka ajjeefame beekameera. guyyaa har'aa godinaalee fi magaalota adda addaa 30 ta'an keessatti mormiin kan gaggeeffame ta'us beekuun danda'ameera. godinaalee fi magaalota guyyaa har'aa mormiin cimaan itti adeemsifamaa turan gidduu godina Gujii Aanalee Sabuura fi Adoolaa keessatti mormiin barattoota har'as cimee kan itti fufe yommuu ta'u hamma ammatti namoonni 12 hidhamanii jiru jechuun maddeen gabaasaniiru. godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi piriiparaatoorii Cirootti mormiin ka'e dhaadannoo cimaa dhageessaa kan turanii fi akkasumas Harargee Dhiyaa magaalaa Asaboot keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa guyyaa har'aa mormii cimaa gaggeessaniiru. mormiin yuunivarsiitii biyyattii hunda dhaqqabsaa jiru kun guyyaa har'aa kibba biyyattii yuunivarsiitii Dillaa dhaqqabuudhaan barattoonni Oromoo mormii cimaa taasisaa akka turanis beekameera. godina Shawaa Dhihaa magaalaa Mugor keessatti barattoonni qonnaan bultoonni fi hojjettoonni waliin ta'uudhaan tokkummaan hiriira guddaa guyyaa har'aa kan taasisanii fi hiriirri akkana kun yeroo lammataaf magaalaa kana keessatti kan gaggeeffame ta'us maddeen eeraniiru. bifuma wal fakkaatuun magaalaa Fincaa'aa Horoo Guduruu keessatti barattoonni manneen barnootaa Koloboo fi Acanee har'a mormii cimaa dhageessisaa akka oolanis beekameera. akkasumas guyyaa har'aa godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi mana barnoota qophaa'innas hiriira cimaa gaggeessaniiru. mormiin biyyattii guutuu wal dhaqqabsaa jiru kun godina Horoo Guduruu magaalaa Habaaboo keessatti manneen barnoota qophaa'inaa Daaduu fi sadarkaa tokkoffaa Ibaaboo keessatti mormiin cimaan kan gaggeeffame ta'us beekameera. godina Harargee Dhihaa magaalaa Bookeettis barattoonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa lammaffaa hiriiranii magaalatti yeroo bahanitti qonnaan bultoonni daldaltoonni fi jiraattonni magaalaa itti dabalamuun hiriira mormii guddaa kan godhan ta'us beekameera. akkasumas godina Shawaa Kibbatti guyyaa har'aa magaalaa Gudaritti mormiin jabaan godhamaa kan tures beekameera. barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa guyyaa har'aa ganamarraa kaasee mormii dhageessisaa kan turanii fi poolisoonni federaalaa mooraa cabsanii seenuudhaan barattoota gubbaatti tarkaanfii seeranaa kan fudhatan ta'us beekuun danda'ameera. haaluma wal fakkaatuun magaalaa Sulultaatti guyyaa har'aa mormiin cimaan kan cimee itti fufee fi qaamonni nageenyaa gara jabeeyyiin tarkaanfii seeranaa barattootaaf hawaasaa irratti kan fudhatan ta'us beekameera. godina Kibba Lixaa Shawaatti guyyaa har'aa Tulluu Boollootti hiriirri mormii yeroo lammataaf kan gaggeeffamee fi barsiisonni afurii fi barattoonni hedduun hidhamaniiru jechuun maddeen eeraniiru. mormiin kallattii hundaan cimee itti fufee godina Arsii Lixaa magaalaa Dodoraa dhaqqabuudhaan barattoonni hiriira ba'uudhaan sagalee isaanii tokkummaadhaan dhageessisaa oolanii jiru. barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee mooraa keessatti
hiriira bahuuf haalli mijjatuu fi dhabus lammiilee isaanii wareegamanii fi gaddaa walitti qabamanii balaaleffannaa isaanii kan dhageessisanii fi bifuma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Walaytaa, barattoonni yuunivarsiitii Maqalee akkasumas barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincii gadda isaanii ibsataa jiraatu beekameera. Mormiin godinaalee fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti barattoota fi hojjettoota fi qotee bultoota hedduu hirmaachisee kan finiinaa jiru yommuu ta'u, mootummaan sochii kana to'achuudhaaf tarkaanfii seeraan alaa poolisa Oromiyaa fi federaalaan fudhatus kan mormiin dhaabbachuu dide ta'uu isaatiin hoomaa waraanaa daangaarraa fichisiisuudhaan hawaasa irratti tarkaanfii garaa jabeenyummaan fudhachuu itti fufeera. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaatu oduu guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif dhiyeesse an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Allahu Rabbi ya jaba qabeenna qabnu sikaba quwaa fi qudraallee qabnu sikaba quwaa fi qudraallee qabnu sikaba nuun dhibini nurraa kaasi waan nu dhibaan Allahu Rabbi ya jaba jabeenna qabnu sikaba قوة في قدرة لكم سكبا نريد بني لركز ونلبا